Ashama ordoftoonni na jaalattan na kabajjan ordoftoonni hunda dandeessu hundi keessan nagaa keessanii nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atuun isiniin jedha. Akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kooti galata waaqayyoo. Nagaa kootaan immoo har'aa adaraa keessaniif subscribe godhaa. Yaada gaafii qabdan barreessaa share like gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Asumaan immoo gaafii qabdaniif yaada qabdaniif isiniif walitti guuree guyyaa tokko dhufee isiniif deebisa. Akkasii garuu har'a baay'ee tokko akka isin jaaladhu isin kabajus dubbachuun dhufee komentii naa kennamu bakka jiraachuu koo gaarummaa koo kan hawwu kan gammade caalan jechuudha. Yaa'u harki namaa barreessu jechuun kan onneen yookiin sammuu yaadeedha waan ta'eef barreeffama keessan ilaalee baay'een appreciate jedhee osoon kana caala gaarummaatti guddadhee jiraadhee kan gammadutu caalaa isa jedhu yaade jechuudha. Kanaaf isin baay'ee tokko eebbifamaa galatoomaan isiniin jedha. Waaqayyoon wanta namaa gammaddan isiniif immoo akka godhu abdiin qabaanii waaqarraayyuu yeroo isin namaa gammaddan isiniif immoo waaqayyootu wanta isin gammaddan isiniif godha jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko gammadeen jira dhugaa komentii yaada naa kennitanii bakka yoo nabicha yoo jijjiiramte caalan persentiin baay'een namni kan si gammadudha. Namoonni tokko si jammar yaa'u afuuran taane guutamaniiti malee namummaa isaaniitiin miti. Yeroo darbe immoo waa'ee nama yeroo waan baay'ee dubbadhee hunduma keenya miti jettanii yeroo hundaa yeroo deebisu hunduma keessan jedhee miti. Ani yeroo deebisu yeroo namatti mufadhee yookiin immoo komentii wayii ilaalee deebisu hunduma keessantuu kana godhee isin warra raba jirtan jedhee miti kan hin deebisu. Shamarran akkasitti barreessan shamarran alab keessa jiran jechuu kooti hiikansaa yeroo hundumaa jechuudha kana baruu qabdu. Yeroo hundumaa shamarran hala jirtu kana barreessitu kuni jedheen dubbachuu kooti malee shamarreen hala jirtu jedhee cufu miti. Shamarreen hala jirtu ana caaltee jirtu. Ganaa kan na caalta persentii baay'een jiraattu baay'eetu jira waan ta'eef walitti qabamuu hin danda'u si jammar namni. Ani isheen hinni namni baay'een jireenyi keenyas akkaataan keenyas gargar waan ta'eef nama tokko walitti qabde si jammar shamarran dubartii yeroo jedhanii waamaniyyuu anuun jaaladhu jechuudha. Kana jechuun koo yoo shamarran kan kana dubbate shamarree biyya ambaa jirtu waan taateef akkattiin ibsu biiftuu cinqituu jiituu jedhee waamuu waan hin dandeenyeefini. Shamarreen akkasitti barreessitu kun shamarreen biyya ambaa teessu kun har'achi teessee sitti fakkaateti jechuu kooti malee walumaan qabee shamarran hala jirtu muluun keessan jedhee anaasaa akkasiin haasa'u si jammar. Maaliif yaadni nama hundaa ilaalchi nama hundaa jireenyi nama hundaa carraan nama hundaa gargari. Ani kana raggaxeen gadi qabeen beeka jechuudha. Kanaaf yeroon yaada akkasitti ibsu hunduma keessan jechuu koo miti. Maaliif namoota baay'eetu warra siin jedhe bichaadha deebisi malee nuti yaada akkasii siin qabnu warri jettan jirtu. Mata duree waa'een hojjettuu mana namaa jedhe irratti. Isa na gammaddan kanaaf immoo eebbifamaa inshaallah isiniifis nan kadhadha. Eeyyee nuufillee kadhadhu akka nama tokkootti gallee akka jiraannu akka gaarummaatti jiraannu jettanii waaqayyoodha kan gaarummaatti nama jiraachisu waaqayyoon oddoo isiniif kaa'e. Carraa keessan wanta isiniif karoorse isin hin dhoowwatin. Isin immoo eebba waaqayyoon isinii kenne iddoo waaqayyoon isinii kenne isin hin hanqisin kuni kanumaadha baqa dubbii dhumaati jechuudhaan kan hin beeku. Kana yaada naa qabdaniif garuu baay'ee tokko eebbifama. Egaa biifeen kun bargix ijoolleen baay'een hunduma isaatii jettanii eeyyee hunduma isaatii dhaabbii dhumaan akkuma jiru jaalaa gubbaa mastaawutiidhaan hunduma wal qabatee 12,000 hin bitanii. Finfinnee suruma hin qannasa siniin jedhe warri Finfinnee yeroo bitanii kanaan binne siniin jedhan hin qannasa. Achumaa fidu kana 9,000 10,000 fidu siniin jedheera. Asti garuu dabalatu 12 13 12,500 godhu jechuudha. Malee kun achumaa dhufe fe'ameeti. Akkuma sitti mee dhugaa dubbachuuf yaada jiru sitti dubbadha. Gubbaa bicha calaqqisiisee duubni hayo gummaa namu karaa hundumaa waa beeku baay'eedha. Isa duubaa yaada dheesitti
isaadha appiidha jechuudha. Wanta appiidhaan hojjetame jechuudha. Akkuma isin ibsee hinnuma waan dhimma isinirraa qabu biifee wanti inni achi gaafa jiru wanti inni dudda duubatti itti fanniftan hin jiru girgiddubatti maxxanee dhaabata biifeen girgiddubaa dhaabachuu malee waan biraa hojjeta kan isin harkaa caccabu biifeen kuma 40 bitaa kuma 30 yoo isin qambaa goota yeroo saaqxan harki shanjaa daa'imni saaxeeffaa hin caba iddoo daa'imni sochooftu yookaan hin caba mastaawwatiin isaan socho'u waan ta'eef keessaa bu'ee caba garuu ofii keessanii saaloonii kiyottanii namni xunne jiraannan amma saaquu baannan mi'atti hojjetattan achi kaa namoonni tokko maal godhu seetaan biifee qiraaqinboo jirtu muduu shachi keessa naqaniit ganamaas burcuqqoo keessaa fuudhe galgalaatti deebisu dhiqanii keessaa fuudhu itti deebisu biridistee saaqanii ta'e inni akkasii caccabeera miichi jechuudha. Kanaafi biifeechuun mi'a geexii dhaabichaa sii baatee achi taa'u waan ta'eef isa kana soo bitatta nama rakkoon qabu akkuma dubbadhe ani bitadhe ani garuu jijjiiruu hin danda'a qalamii yookiin qalamiin jijjiira yookiin istaayiliin jijjiira ani istaayilii akkanaa baay'eellee hin jaaladhu naasin hin jedhu kun roga keessa kan teessu sana hin jaaladha burcuqqoo qofa mulutti guutee hin barbaade ani feermuzii fi burcuqqoo qofa. Garuu inni kun immoo rogarra taa'uu hin danda'u yoo jaalattan garuu bifa hadiidhaan barbaada gina asitti galchuu hin barbaanne kana malee biifee waan mata eegashitaan mi'a keessatti galchuu garuu umurii godhachuu ni danda'a mi'a mana kiraatti yeroo dabarsitanii dhagaa kan isin rakkisu kan caccabu amma biifeen haaraas biti moofas mana kiraa waggaa dhuftu hin dabarsita waggaa lamaan kanan ceeta achi darbitaas deebita isatu sin harkaa fixa jechuudha. Kanaan ala rakkoon qabu baay'een keessan immoo eebbifama masoobisi jalaa badaa saaloonii kaayyattanii eebbifama anillee baay'ee yaada tokkoffaa masoobisa tokko baay'een jaaladha kennaa namaati danteelinis hadiidha TV amma girgiddaatti goonutti malee asin deebisaa jechuudha galatooma hin bada silayyuu achitti hin ta'u sana jechuun kana bara qorqoorroodha jallisaa naanna'eetis gubbaanis manichi qorqoorroodha inni sana keessa naqe. Isinii gala'ee yaada waan hin dhossuun qabu waan isin jammaran mul'achaa jira waan ta'eef jechuudha. Muluun qorqoorroo gara 30 hojjannee jechuudha qorqoorroo kushiina sana. Muluun gubbaan qorqoorroo 12 afur sadiin hojjate qorqoorroo sadiin anillee lamaan naa hojjedhuun jedheeni sadiin hojjate 12. Si'a sadii walirra kaa'ee jechuudha. Ila as tokko achi lama sadii asii achi sadii akkanatti immoo afur godhee jechuudha. 12 hojjatee zuuriinsaa basma aamul qidus dura 15 binnee finne ammas deebi'ee 7 ta'e waan ta'e bitanii jechuudha deebi'anii. Kanaaf qorqoorroodhaani anatu yaada bareechee malee biyya keenyatti qorqoorroos akkana qoraan fa'ii walitti taru waan ta'e ani gin akkatti bareechee argitaniittu Finfinneedha kan makkanaa kireeffattanii jiraattu. Yoo beekte garuu kushiina qorqoorroo ta'e biyyoon hojjetame dhakaadhaan hojjetameef miti mana haala qabiinsa keetiiti. So isin yaada naa qabdaniif baay'ee tokko eebbifama. Maal yaade har'a seetan? Pirankii wayiin hojjedhan dhafa isaatti. Amma garuu mana hin jiru amma guyyaadha. Zimja'in viidiyoo hojjedhee galgala garuu maal yaade seetanii wayii hojjechuufani. Viidiyoon boru gadhiisu fayyisaa wajjini nafaana ta'a daawwadhaa dhugaan isiniin jedhe fayyisaa faana hojjedhe kan gadi dhiisu pirankicha daawwadhaa waan ayilanyaa tokkoon qopheesse jechuudha. Ayilanyaa amma hin jiru amma ganaa sa'aatii 9 inni tokkotti dhufa waan ta'eef galgaluma irratti hojjedha halkan. Nafaana ta'a isin garuu viidiyoo koo sheer laayik godhaati na jajjabeessa garuu dhugaa yaada na qabdaniif otoo hundi keessan dhugaa waaqa Israa'eliin jedha. Waaqa san tamanu namnumti biyyaan baa miilla isaatiin achi gayas deebi'ee haala gaariitti jiraate qallaalitti hin gammadu bakka abdii koo dhugaa waaqayyoon jechuudha. Yoo namana namoota tokko yeroon seenu araba dhaqee dhufeen bakka yoo namicha keessu qoqqobish jedha. Bakka adinnaan akkasitti jiraatan malee jiraachuun feene. Achi qammasanii galuu jechuun abiddamamee akka ta'e beektu. Inna yoo namicha anitti jiraadhe qaba jechuuf miti bara. Kana caala darbanii to bishbishanii jiraatanii. Maaliif? Guyyoonni darban guyyoota salphaa miti. Biyyaan baatti. Guyyoonni itti dafqan. Guyyoonni dabarsine achitti.
sa'aatiin daqiiqaan dabarsine waggoonni dabarsine xiqqaa miti. Har'annaa teenyee hambaa ammas taa'ee akkas taa'ee naannoo xiqqoo tokko 2 3 4 5 6 jennee lakkoofna waggoota. Anyways jedha.